Nagaya dursuun akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media cuunfaalee gabaasaa arraan isinitti hima. Cuunfaalee kana kan isinitti himu Anna Rastam Muhammad jalqaba irratti immoo matootii gabaasaan isinitti hima. Tajaajilli odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa guyyaa alaabaa kabaje. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisiin hidha haaromsa guddicha Itoophiyaadhaan wal qabate dantaa biyyoolessaa fi nageenya bishaanii eegsisuuf tarkaanfii barbaachisu kamuu ni fudhannaa jechuun miidiyaadhaaf ibsa kennan. Bara 2025 keessaa hangi hiyyummaa Itoophiyaa kan bara 2016 dhibbantaa 33 ture bara 2025 keessaa dhibbantaa 43tti akka ol kahuu malu madaalliin haaraan onkololeessaa 2025 baankii addunyaan baasee ibse. Garmalee gadi bu'uu gabaa kiriptoo kaaraansii irraa kan ka'e daldaltoonni kiriptoo kaaraansii hedduun of ajjeesuun gabaafame. Kanneen matootii cuunfaalee gabaasa keenya arraati amma immoo bal'ina gabaasa keenyaattiin isin dabarsaa hanga xumuraatti na waliin tura. Tajaajilli odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa guyyaa alaabaa kabaje. Tajaajilli odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaa guyyaa alaabaa biyyoolessaa 18ffaa sagantaalee garaagaraan kabajee jiraachuun ifoome. Daarektarri itti aanaa tajaajilichaa obbo Sisaay Tolaa ergaa wayitana dabarsaniin alaabaan Itoophiyaa mallattoo aarsaa weerartoota ittisuu fi walabummaa biyyaa eegsisuuf kafalame tahuu ibsan. Miseensonni tajaajilichaas bu'aa biyyoolessaa walabummaa fi kabaja biyyaa kabachiisuuf yeroo bobba'an maraa imaanaa guddaa alaabichaa qabachuun hanga aarsaa ta'utti gatii kafalaa jiraachuu ragaa bahu. Alaabaan Itoophiyaa asxaa ibsituu eenyummaa lammiilee hunda kaayyoo waloof walitti qabu akka ta'e ibsuudhaan miseensonni tajaajilichaa guddina alaabichaa jalatti argaman nageenya biyyaa mirkaneessuuf haala olaanaan akka raawwatan mirkaneessuu isaanii miidiyaaleen mootummaa garaagaraa gabaase. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisiin hidha haaromsa guddicha Itoophiyaan wal qabatee dantaa biyyoolessaaf nageenya bishaanii eegsisuuf tarkaanfii barbaachisu kamuu ni fudhannaa jechuun miidiyaaf ibsa kenne. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisiin biyyi isaanii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa laga Abbaay irratti ijaaramee fi eebbifame ilaalchise dantaa biyyoolessaa fi nageenya bishaanii eegsisuuf tarkaanfii barbaachisaa ta'e hunda ni fudhannaa jechuun miidiyaadhaaf ibsa laatan. Pirezidaantichi biyyi isaanii Itoophiyaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa bulchuuf adeemsa itti gaafatamummaa hin qabne yoo raawwattu harka marattee teessee hin ilaaltu jahan. Al-Siisiin ergaa viidiyoo torbee bishaanii 8ffaa magaalaa Kaayirootti gaggeeffame irratti dabarsaniin Masriin dippiloomaasii fi dhaabbilee idila addunyaa keessumaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti amantaa qabaachuun isii akka dadhabinaatti ilaalamuu hin qabu jechuun himan. Kanaan walqabatee ministeerri bishaanii fi anniisaa Itoophiyaa Al-Siisiin haasawaa kana osoo hin haasayin dura ibsaa onkololeessa 13 2025 waaree booda baaseen ilaalchi masaanummaa Masriin Itoophiyaa irraa qabdu itti fufee jira jechuun ifomse. Kana malees ibsa isaa kana keessatti Masriin imaammata dogoggoraa ilaalcha bara kolonii irratti hundaa'een Itoophiyaa waliin waltumsuu caalaa xiqqeessitee ilaalutti jirti jechuun ifomse. Itti fufuunis Itoophiyaan Abbaayatti fayyadamuun fedha bishaansii guuttachuurra dhiibbaa kamiinuu boodatti hin jettu jechuun akeeke. Masriin ammoo gama isiitiin hidha haaromsa bishaan laga Abbaayaa irraa argamu ni hir'isa jechuun cimsitee mormitee kan turte yoo ta'u, pirezidaantii Al-Siisiin haasawa dilbata onkololeessa 12 2025 taasisaniin lolaa torbeewwan dabree keessa Suudaan keessatti mudateef hidha haaromsa Itoophiyaadha komate. Itti dabaluunis Al-Siisiin Itoophiyaan hidha kana haala gaarii hin taaneen bulchaa jirti. Kunis guyyoota dabran keessa yaa bishaanii wal hin qixxaanne biyyoota yaa gadii lamaan keessatti miidhaa geessise jechuun ibse. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin Masriin hidha haaromsa Itoophiyaa ilaalchisee himannaawwan dhugaa hin taane maddisiisaa jirti jechuun himate. Kanaanis Itoophiyaan Masriin yeroo dheeraaf sababa hongee ta'aa jechaa eega turte booda amma immoo sababa lolaa ta'ee jira jechuu isii komatte. Himannaawwan ifii uumte kana Suudaanis akka fudhattu yaalaa jirti kan jedhu ibsi mootummaa Itoophiyaa kun dhugaan jiru garuu Itoophiyaa fi Suudaan dhimma hidha haaromsaa irratti waltumsuu isaanii itti fufanii kan jiranii fi hariiroo obbolummaa isaanii kan gara faayidaa waloo uummata isaaniitti ni hiikuus jaha.
Pireezidaantii Alsiisiin haasawaa isaanii keessatti taateewwan hidhichi eebbifamee guyyoota muraasa booda mudatan hojii hidhichaa irratti waliigaltee seeraan dirqamaa ta'e gaafachuu keenya seera qabeessummaa isaaf ragaadhaa jaha. Masriin kana haa jettu malee Itoophiyaan garuu sababa hidha haaromsa Itoophiyaa yaa'a bishaanii tokko hir'atee yeroo kan guutuu lolaan cimaan Sudaan keessatti mudachaa ture to'achuudhaan balaa lolaa xiqqeessuun faayidaa qabaachuu himti. Dhimma kanaan walqabatee qorattoonni dhimmi ilaallatus hidhi haaromsi Itoophiyaa kun yaa'a bishaan laga Abbayaa kana to'achuun balaa lolaa xiqqeessaa jechuun ragaa bahu. Ministeerri bishaanii fi enerjii Itoophiyaa Masriin ibsa kanaan dura hidhi haaromsi guddichi Itoophiyaa sababa bishaan haala gaariin gadi hin lakkifamneef Sudaan keessatti lolaa uumee jechuun kennite dhara jechuudhaan ammoo kuffiste. Itti fufuunis ministeerichi deebii kenneen silaa hidha haaromsi guddichi Itoophiyaa hin jiraanne ji'oota dabran keessaa roobni cimaan lafa olka'aa Itoophiyaa keessatti roobe lubbuu namaa fi bu'uuraalee misooma Suudaanii fi Masrii irratti miidhaa kanaan dura mul'ate hin beekne geessisuu danda'a ture jechuudhaan deebii kenne. Alsiisiin ammoo tarkaanfiin dipiloomaasii biyya isaanii kun cimina bilchinaa fi amantaa irraa qabaachuu agarsiisu akkasumas dantaa biyyoota bishaan Abbayaa balaadhaaf osoo hin saaxilin eeguudha jahan. Pireezidaantiin Masrii yeroo goginsaa fi lolaa sadarkaa bishaanii to'achuuf waliigaltee dirqamaa akka ta'u kan gaafatan yoo ta'u, waliigalteen biyyoota yaa'a gadii lamaan hammate jechuun fedhii misooma biyyoota yaa'a olka'aa fi biyyoota yaa'a gadii miidhaa irraa eeguu jidduutti filannoo madaalawaa ta'e yoo jiraate qofaadha jahan. Pireezidaantichi Masriin tarkaanfii qaama tokkoon laga Abbayaa irratti fudhatamu kamiyyuu hin fudhattu. Sababni isaas malaa fi waliigalteewwan idila addunyaa waan laamsheessuuf dantaa biyyoota yaa'a gadii balaadhaaf saaxilu akkasumas waliigalteewwan haqaa fi tasgabbii waan miidhuufi jechuun ibse. Misoomni dhimma biyya tokkoo qofaa miti kan jahan Alsiisiin mirga itti gaafatamummaa waliinii fi tumsa biyyoota qofaan laga eeggamuu danda'u malee kan tarkaanfii dhuunfaan miti jechuudhaan akeeke. Masrii ijaarsa hidha haaromsaa waggoota 14f gaggeeffamaa ture himuudhaan daandii dipiloomaasii haqa qabeessaa fi of eeggannoo qabu kan waliigaltee dirqisiisaa dantaa biyyoota kaanis tilmaama keessa galchuu fi madaallee mirgaa fi dirqamaa jidduu jiru ilaaluudha jahan. Itti fufuunis pireezidaantiin haasaa isaanii keessatti Kaayiroon filannoowwan teeknikaa gaarii galma misooma Itoophiyaa guutuu hedduu fi yaada dantaa biyyoota yaa'a gadii lamaanii eeguu dhiyeessitee jirti jahan. Haa ta'u malee filannoowwan Masrii kun fedhii siyaasaa dhabuu fi mata jabina fedhii dhugaa adda ta'e kan yaada siyaasaa dhiphaa oofuu fedhuu qofaan ibsamuu danda'u irraa kan ka'eedhaan fudhatama dhaban. Itoophiyaan ibsa haaraa kana keessatti fedhii Masrii ammas laga Abbayaa irratti olaantummaa qabaachuudha jechuun ifa goote. Fedhiin mootummaa Itoophiyaa dhibdee jiruuf fala dipiloomaasii barbaaduu akka ta'e ibsuudhaan dhibdee dipiloomaasiif yookaan ibsoota hin malle baastee hin beektu jechuun ibsite. Masriin biyyoota addunyaarraa hanqina bishaanii qaban keessaa tokko ta'uu kan hubachiisu pireezidaantii Alsiisiin lammiileen isii miliyoonni 100 ol ta'an keessaa 98 fedhii bishaan laga Abbayaarraa akka argatan ibsuun dhimma lubbuun jiraachuuti jahan. Itti dabaluunis pireezidaantichi dhimma laga Abbayaa irratti biyyi isaanii karaa dipiloomaasii deemuun mallattoo dadhabinaa akka hin taane ibsuun haala Itoophiyaan itti jirtu kan irratti garuu fuulduratti akka hin callisnee fi dantaa isii kabachiisuuf tarkaanfii barbaachisaa akka fudhattu irra deebiidhaan dubbatte. Bara 2025 keessaa hangi hiyyummaa Itoophiyaa kan bara 2016 dhibbantaa 33 ture bara 2025 keessaa dhibbantaa 43tti akka ol ka'uu malu madaalli haaraan onkololeessa 2025 baankiin addunyaa baasee ibse. Jiddugaleessaan lammiileen Itoophiyaa dhibbantaa 43 ta'an guyyatti galii doolaara Ameerikaa 3 fi isaa gad argachuun hiyyummaa keessa akka jiran gabaasichi kun hime. Madaalli baankiin addunyaa mata duree Poverty and Equity in Ethiopia jahuun ifoomsee akka agarsiisutti rakkooleen keessoo fi alaa biyyattii mudatan kanneen akka waraana Tigraay, hongee hamaa, saffisni guddina GDP hir'achuu, qaala'insa jireenyaa hammaachuu fi weerarri COVID-19 fooyya'insa Itoophiyaan waggoota 20 dabreef hiyyummaa gadi buusuun agarsiisaa turte duubatti akka deebise hime.
Sababa rakkoolee kanaan hammi hiyyummaa kan bara 2016 dhibbantaa 33 ture bara 2021 gara dhibbantaa 39tti ol kahuu gabaasuun baroota dhufuu keessatti ammoo caalmatti dabaluu madaalliin baankii addunyaa kun agarsiise. Qaala'insi jireenyaa caalmatti kan miidhee jiraattota magaalaa ta'uu fi jiraattonni baadiyyaa harki guddaan gabaa irratti hirmaannaa daanga'ee waan taasisaniif qaala'insi gatii nyaataa irraa akka fayyadamaa hin taane hubachiise. Dabalataan hawaasni baadiyyaa qonnaan alaa carraalee biroo argachuuf daangeffamuu kan ibsu gabaasni kunis gartokkeen sababa imaammataawwan gabaa lafaa fi humnaa daangessan tahuu ifoomse. Akka gabaasichi jahutti bara 2021 keessa ga'eessonni baadiyyaa dhibbantaan 86 barnoota sadarkaa jalqabaa akka hin xumurin dabarsuudhaan manneen baadiyyaa walakkatti siqan yoo xiqqaate daa'imman rakkoo guddinaa qabu tokko qabaachuu ifa godha. Tajaajiloota hawaasaa fayyadamuu irratti garaagarummaan galii irratti hundaa'uun jiru bal'aa ta'uu kan agarsiisu gabaasni kun namoonni galiin dhibbantaa 20 gubbaa ta'an tajaajila qulqullinaa fi elektirikii warra dhibbantaa 20 jala caalaa dachaa 3 hanga 4 kan fayyadaman ta'uu hime. Kana malees warreen harka qalleeyyiin gabaa fi tajaajiloota hawaasaa irraa hanga kun fayyadamaa jiran akka hin fayyadamne baankiin addunyaa kun ifa godha. Itti fufuunis kutaa hawaasaa harka qalleeyyii kun rakkoolee jijjiiramni qilleensa baramaa uumuu fi hanqina nyaataatiin miidhamuu gabaase. Kanaan dura madaalliin waloo baankii addunyaa fi IMF baasaniin haala dinagdee Itoophiyaa irratti akeekkachiisa cimaa kennanii turuun kan yaadatamu ta'uun liqiin alaa biyyattii itti fufinsa hin qabu jechuun labsuun mootummaan Itoophiyaa dhiphina liqaa keessa akka jiru mirkaneessanii turuu gabaasichi ifa godha. Gabaasni qondaaltota olaanoo dhaabbilee lamaaniitiin raggaasifame kun sababoota Itoophiyaan alergii irraa maallaqa gahaa hin argannee fi dinagdee dadhabinaatiin liqii baay'een irraa jiraachuu fi kun ammoo biyyattitti yaaddoo uumuu gabaase. Odeeffannoo teenya birootiin garmalee gadi bu'uu gabaa kiriptoo kaaraansiin kan ka'e daldaltoonni kiriptoo hedduun of ajjeesuun gabaafame. As dhiyeenya gabaan kiriptoo kaaraansii garmalee gad bu'uurraa kan ka'e daldaltoonni kiriptoo baay'een dhiphina sammuu galuun kanneen of ajjeesanis jiraachuu weebsaayitiin xinxalaa fi qorannoo istook maarketii TradeBrain.in gabaase. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp alergii meeshaalee teeknooloojii Chaayinaa irraa taarifa dhibbantaa 100 kaa'uu hordofuun onkololeessa 10 bara 2025 sa'aatii muraasa keessatti gabaan kiriptoo tilmaamaan doolaaraa Ameerikaa biliyoona 800 dhabuun daldaltoonni naasuun kiriptoo isaanii akka gurguran taasisuu akka danda'e gabaase. Namoota sababa kanaan of ajjeesuun isaanii mirkanaa'e keessaa tokko daldalaa kiriptoo lammii Yukureen doolaara miliyoona 30 dhabeedha. Koonstaantin Gaalish namni jahamuu daldalaan kun gabaa kanaan rifachuudhaa fi dhiphina isa mudateen konkolaataa isaa keessatti of ajjeesuun eerame. Dhaabbileen fayyaa sammuu biyyoota garaagaraa keessatti argaman dhiphina kanaan daldaltoonni bilbilan dabalaa jiraachuun himame. Eegan kabajamtoota hordoftoota keenyaa cuunfaaleen gabaasaa har'aaf jennee walitti qindeeffannee kan hanga ammaa ture yeroo yerootti gabaasaaleen adda addaa kan biyya keessaa fi alaa akka isin dhaqqabuuf toora fuula Facebook Oromoo Voice Media follow like share godhuun YouTube keenyas subscribe godhuun nu hordofaa jechaa hanga sagantaa birootiin walitti deebinuu nagayaan nuuf tura.